Ashama akkam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa kun sagantaa Waan Took torbanitti guyyaa tokko qophaa'ee karaa Oromiyaa 11 kan isiniif darbu sagantaa. Har'a keessummaa tokkoon qabadhee isinii dhiyaadhee yeroo ammaa kanatti mootummaan Itiyoophiyaa dhaabbattoota yookiin jaarmiyaalee siyaasaa lama maqaa shororkeessummaan himataa waan jiruuf kanarratti marii tokko qopheessinee jirra. Keessummaan kiyya har'aa ijoollummaa isiitii qabdee adda bilisummaa Oromoo keessatti hirmaannaa guddaa kan gochaa turtee fi har'allee gochaa kan jirtu qaama hoggana adda bilisummaa Oromoo kan taate adde Saamiyaa Osmaanii. Adde Saamiyaa Osmaan baga nagaan gara sagantaa Waan Tookitti dhufte. Baga nagaan nu eedan Maatiyos Galatoomii ulfaadhaa isin cufti hojii gaarii hojjechaa jirtanii hojii sabaatii jajjabaadhaa itti fufaa. Gaarii Galatoomii marii keenya jalqabuudhaa fi yeroo ammaa kanatti waan tokko hordoftoonni keenyas akkasiin hubattan waanta barbaannu yeroo garagaraatti jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo wal qeeqaa wal jajjabeessaa wal sirreessaa yoo adeemnu yeroo diinni immoo bitaaf mirgaan itti aggaamu hundumti keenya irratti beekumsa wal jijjiirree yaada wal jijjiirree uummata keenya waa hubachiisaa deemuun gaarii waan ta'eef sagantaa kanarratti adde Saamiyaa waan gaafadhu amma diinonni qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo har'aatti eenyu fa'i jedheen gaafadha. Kun maaliif nu barbaachisa? Tarsimoof tooftaa qabsoo bilisummaa keessatti diina yeroo diina dhaabbataa fi qaamolee nu tumsan baraa deemuun gaarii waan ta'eef adde Saamiyaa kanarratti yeroo har'aa kan akkamitti yaadda eenyu diinni qabsoo bilisummaa Oromoo? Fayyaa ta'e Maatiyos waan tokkoon sirreeffama tokko qaama hoggansa adda bilisummaa Oromoo keessa ture dhugaadha. Bara 2017 akka hoggana Shanee Gumii filatamnee ture kora sabaat irratti eega waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo kun hiikkadhu jee ejjennoo waraana bilisummaa Oromoo fudhadheen waboo gargaaruu irratti bobba'ee jira. Soo qaama hoggansaa keessa hin jiru. An amma gargaarsa wabootii fi deeggarsa wabooti irratti hedduu kaniin fuula deebisee jiru. Diinni qabsoo Oromootii fi diinni uummata Oromoo sirna nama nyaata impaayira Habashaati. Uummanni Oromoo taanaanis addi bilisummaa Oromoo uummata tokko akka diinaatti ilaalu. Uummanni uummata yeroo hunda. Uummanni yoo dogoggorellee akka itti wal sirreessu qaba. Garuu sirni san hanga jirutti sirni nama nyaataan san hanga jirutti diinni qabsoo Oromoo baduu hin danda'u. Sirni diina hoggaa jenne tajaajiltoota sirna sanii jira ammaas. Tajaajiltoonni sirna sanii warra akka amma agarru ol aantummaa fiinxaalleeyyii sirna Habashootaa deebisuu warra barbaadan. Warra amma biyya san gaggeessina jedhan keessaafuu mata dureedhaan ministeertichi biyya sanii tuffi inni Oromoodhaaf qabu gadhaantummaa inni Oromoo itti ilaalu qabsoo Oromoo kan itti ilaalu sabboonummaa Oromoo kan itti ilaalu xiqqeessee jechuudha gabbuusee diinni Oromoo warroottan kana. Garuu Oromoon sabaa fi sablammoota biyya san keessa jiru tokko akka diinaatti ilaalu sirni Habashaa cabnaan walqixxummaan sirna biyya san keessa ni jiraata. Sirni Habashaa maali? Sirni Habashaa sirna ol'aantummaa saba tokko, ol'aantummaa amantii tokko, ol'aantummaa aadaa fi afaan tokko, ol'aantummaa nuutu kana cufa caala kan gabrootan keenya yookaan warra nuti bitannee bobbaafnu meentaalitii jettu seentimentiin san hangan jijjiiramnetti sirni Habashaa diina sabaa fi sablammoota biyya saniiti. Karaa kaanii diinni qabsoo Oromoo diina dhaabbataallee ta'uu baatu yookaan diina hundeellee ta'uu baatu gantoonni mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa gananii mooraa diinaa dhaabbatanii qabsaa'ootaa fi waraana bilisummaa Oromoo irratti duula banaa jiran diina yerooti ammaaf akka diinaan laalaman. Diinaf kaayoo ka diina fundamental ta'ullee yoo baatan ammaaf diina. Akkuma adde Saamiyaan jettee addi bilisummaa Oromoos qabsoon bilisummaa Oromoos
sirna nama nyaataa irratti xiyyeeffate malee saba kamiinillee kan kaayyeeffate saba kamiinillee kan balaaleffatu miti. Sirni tokkommoo faallaa uummata Oromoo hiree ofii murteeffachuu Oromoorra kan dhaabbatu sirni tokko borillee sirni biraan dhufuu danda'a. Sirna har'a jiru kanarra hamaan dhufuu danda'a. Sirna jechuudha kan addi bilisummaa Oromoo irratti qabsaa'u sirna kanaaf kana wal hubachiisaa deemuun gaariidha. Mee waan hedduu keessa darbee addi bilisummaa Oromoos qabsoon bilisummaa Oromoos waan hedduu keessa darbee waraanni bilisummaa Oromoos waan hedduu keessa darbee gaaga'ama hedduu keessa darbee har'a gahee jira. Mee qabsoon keenya sadarkaa maaliirra jira yeroo har'aatti? Qabsoon bu'aa ba'iidha qaba. Qabsoon yeroo laaffatu jira yeroo jabaatu jira. Garuu qabsoon bilisummaa Oromoo keessaafuu qabsoon hidhannoo akka ganna kanaa jabaateen beeku. Tokko dammaqiinsa uummata keenyaati. Lamada teknooloojiinis gargaarte. Dur yoo yaadattan barumaan an yaadadhu seenumaan an beeku keessatti Oromiyaa bahaarraa dhiha Oromiyaa iccitii takka erguudhaaf ji'oota 3-4 yeroo fudhatu jira jedhan akka hooggantoota yeroo sanirraa dhageenyetti. Har'a garuu teknooloojii waan cufanii fidee sakandii godhe jechuudha. Teknooloojiin guddachuun waraana bilisummaa Oromootiif kontribuushinii inni uumeetu jira. Addunyaan ammaas dur Habashaan sirni Habashaa hammeenya Oromoo addunyatti himaa ture. Oromoon nama nyaata Oromoon hammeenya Oromoo malee gaaromina Oromoon himne. Seenaa Oromoo xiqqeessu malee guyyaa tokko uummata kan akka uummataatti himne. Uummata alaa galee malee akka dhalataa biyya saniitti himne. Garuu teknooloojii maal godhe dhugaa Oromooti baase. Dhugaan Oromoo kabeeku waraana bilisummaa Oromoo gargaare. So yeroo ammaa kana keessatti bifuma cufaanuu bifa siyaasaatiinis bifa hidhannoo waraanaatiinis Oromoon sadarkaa gaarii irra jira. Akka amma deemnu kana yoo itti fufne ni milkooyne jechuudha. Rakkoon hin jirtu dadhabbiin hin jirtu jechuudha miti. San guuttachaa ida'achaa deemne jechuudha. Gaarii isa kaan akkasuma marii keessa itti dhufna. Wanti guddaan qabxiin har'a irratti mari'an waa'ee shororkeessummaa eenyutu shororkeessaadha kan jedhu walii ibsuun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee carraa kana arganne waan hin haasofneefanii mata duree kana kaase shororkeessaan yeroo ammaa kana eenyu akka ta'e adde saamii har'a dhageenya. Mootummaan Itoophiyaa bulchaa amma jiru yeroo ammaa kanatti seermaleessa yookiin illegal government ta'uusaa addunyaanis beekaa. Miidiyaan garaagaraa warri guguddichi warra akka BBC fa'aa warra akka CNN fa'aa yeroo baay'ee irra deddeebi'anii dubbataa turanii nullee haga tokko qubarraa qabna jechuudha. Biyyatti bilbilee fa'aa waan dhageenyu waan adeemsa isaaniirra. Shororkeessummaa mootummaan har'a uummata irratti raawwachaa jiru mee qabxii xixiqqoollee irratti nu yaada nuu kenna. Dura mootummaan kun mootummaan ulaagaa mootummaa hin guutu. Maaliif uummataan filatamee hin jiru? Dhiiga qeerootii fi dhiiga qarree lafa ilmaan Oromootiin achirra dhaqe. Mootummaa sirna qabeessaa miti. Uummanni hin filanne, uummanni hin kaayyanne. Shororkeessaa je'ee namatti labsuufis angoo san hin qabu. Lola labsuufu angoo hin qabu. Mootummaa sirnaa waan hin ta'iniif jechuudha. Garuu angoo seeraa dhufuudhaaf uummata shororkeessaa jira. Shororkeessaan isa jechuudha. Uummanni tokko biyya tokko keessatti biyya fedha keessa mirga ni gaafata. Mirga dhalootaati. Uumaadha. Eenyummaan kiyya naa kabajamu, afaan kiyya naa kabajamu, mirgi kiyya naa kabajamu. Kun ammoo nama ajjeesuu fi nama hidhuu fi nama balleessuudhaan hin deebi'u. Itti daranuu si jabeessa akka gaafii ta'e gaafattu. Shiftoonni kiiloo 4 taa'u kun gaafii uummataa deebisuu diddaaf shororkeessummaadha uummatarra gaggeessan jechuudha. Fakkeenya shororkeessummaa haadhaa fi abbaa ilma kee waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhanii gabbaasanii rashanan. Ijoollee dargaggoota qaroo sirna keenyaaf sodaachisan, angoo kiyyaaf sodaachisan mana hidhaatii gabbaasee rashanaa jira. Daa'ima amashanii akka mirgi dhala namaa biyya sanii dheengadda baas daa'ima amashan baajji'a shanii haadha hojjedhamee jira. Daa'ima ganna 9 irraa ganna 15 maqaa kanaan hidhamee jira. Hayyoota profeesaroota Oromoo doctors, lawyers qaceelfama dameetikaa Tamasgan Xuruneetiin Oromoo tahanii qaroo Oromoo filatamanii ajjeefamaa jiran. Shororkeessummaan kana olii jira. State terroristiin warra kana jechuudha. Shororkeessitoota sirna ala angoo dhufee
aangoo isaanii san eeggachuudhaaf uummata shoorarkeessaa jirudha jechuudha kun. Shoorarkeessummaa magaalaa Oromoo Wallootii irratti undergroundii liyyuu haayilii Amaaraa milishiyaa faannoo jaaranii dhaaboota mirgaaf falmu kana shoorarkeessaa irra labsina. Isin lola warroota kaasaa jedhanii gaafa warri fiinxallooyyoonni warra Amaaraa ilmaan Walloo akkasi fixan. Mootummaan naannoo Amaaraatis federaal wajji hojjeta. Shoorarkeessummaan kanaa olii ni jira. Tigraay qaama biyya saniiti. Tigraay akka uummataatti uummanni Tigreedha. Akka uummata eenyu cufaati. Uummanni akka uummata badiin qabu. Warroota aangoo qabatanii biyya gaggeessan badii qabu. Illiitii otoorra siyaasaa jechuudha. Uummanni Tigraay akkana dhumuun shoorarkeessummaa mootummaan kun gaggeessaa jirudha. An dubartiidha. Dubartiin hoggaa akkana gudeedamtu haadha ilmaan duratti haadha gudeedan manneen amantii kabajaa qabu. Manni amantii kabajaa qaba. Amantiin fedhe kabajaa qaba. Hoggaa akkasi dhuman shoorarkeessummaan kanaa olii ni jira. Eenyu shoorarkeessaa ja'are. State of terroristiin sirna namichi maraatan kiiloo 4 taa'u gaggeessu kana jechuudha. TPLF fi OLF akka shoorarkeessummaatti ramadamanii seera tumaa jiranii irraa quban qabu seericha mirga raggaasaniif raggaafne garuu kun qabsoo bilisummaa Oromoo ni gufachiisettee yaadda? Waan akka waan gufachiisuun qabu ni jabeessa. Maaliif jabeessa? Namichi Maatiyos ja'an qaba higgeen kun Oromofoobiyaa qaba. Jibbanno Oromoo qaba. Silaa inni akkasaatti hidhamtoonni siyaasaa Oromoo jiran kun gabbaafamanii rashanamanii barbaada. Eenyummaa isaan namni amanne yeroo hundi iftuffatu saba ummata eenyummaa isaatiin boonu arguun barbaadu. Akkasaatti eenyummaan keenya akka badee nama biraatiin dhuunfatamu barbaada. We are not going to allow that. Nuti Oromoo jechuudha. Kanaaf dhaabbannee falmanna. Adda bilisummaa Oromootiin waraana bilisummaa shoorarkeessaa jechuun yeroo duraatii miti. Deddeebi'anii godhan. Itti milkaa'an kana waan itti milkooynetti hojjechaa jiran. Meelaali warri nafxanyootaa waan jedhan. OLF Oromoon አይወክልም TPLF ትግራይ አይወክልም አብን ግን አማራን ይወክላል እንደዚህ አይነት ጨዋታ የለም OLF ጀቹን ኦሮሞ የቹዳ ወራነ ቢሊሱማ ኦሮሞቹን ኢልማንክ የቹዳ አኩማ ኢልማን ትግራይ አረዳበተኒ TPLF ወጅ ወሬገማ ከና ጅራንት ቀይሮን ኦሮሞ ስዳበተ ወራነ ቢሊሱማ ኦሮሞቲ ወጅ ወሬገማ ከና ጅራት خبجا فيتي يچو اينيوما فيتي فيچو خناف تيروريست يچاولو تيروريستين فانو امارات فيليو ايلي امارات خنا الدنيا نو اركي ورچيس نما قلومتي ور امبولانس خيسا اورومو تسدد دلتو تولو باسني 8 اورومونا 8 اسلاموች ነው የገደልነው ጀን ቴሮሪስት ማን kana ኦሊ ንጅራ ሶ ኩል ኢሳን ላለመለ ኑላሉ dhugaadha hordoftoota keenya gaafa adda bilisummaa Oromoo terroristii jedhan yookiin adda bilisummaa uummata Tigraay terroristii jedhani uummata Oromoo fi uummata Tigraay jechuudha. Maaliif uummanni jaarmiyaalee kana lamaan uummanni ni jaallata. Mootummaa sanaa fi warri mootummaa sana leellisa yeroo ammaa kana immoo as a perceived threat kan isaan ilaalanii yaaddoo irraa qaban yoo uummanni Oromoo of ta'e adda bilisummaa Oromoo wajjin wal simatee jabaate aangoo isaanii waan yaaddessuuf ofirra waan ittiin faccisan itti fakkaateeti garuu seera terrorizimii keessatti fakkeenyaaf dictionary keessatti state terrorism yookiin shororkeessummaa mootummaa jechuun akkaataatti uummata isaa irratti balaa kan geessisu mootummaan state terrorism jedhama jechuudha kun wannoo definition bal'aa qaba yeroo biraatti deebinee definition sana ilaaluu dandeenya jechuudha adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa uummata Tigraay fi jaarmiyaalee Oromoo bakka bu'an waan biraa waan tokko waan isin hubachuu qabdanii jaarmiyaa abbaa fedhee deggara jaarmiyaa Oromoo kamillee yoo taatan we all are in the same basket wanna tokko keessatti nu ilaala jechuudha dubbiin kun hunda keenya eenyu doktora Oromoo profeesara Oromoo ta'ii qotee bulaa Oromoo ta'ii dargaggoo Oromoo shamarree Oromoo ta'ii afaan Oromoo dubbatta taanaan by default adda bilisummaa Oromoo wajjin walitti si qabsiisanii achi boodammoo shororkeessaatti ilaalamtaa jechuudha. Maaliif sun aadaa biyyi sun aadaa saba tokkoo amantii tokkoo afaan tokkoo sana nu dhiibedhanii waa yaaddaaniif perceived threat kan itti ta'u uummati Oromoo yoo jabaate ofiin of bulche kana waan ta'eedhaaf kan waan kun amma deemaa jiru kan irratti akka hubannoo gaarii argattaniif yaada kana kaafne.
shororkeessummaan himachuun kuni ammallee filmaata as adeemu filmaata geggeessina jedhan kanaafi irraa jaarmiyoota kana dhiibuufi kanarratti yaada akkamii qabda? Filmaanni already xumuratan filmaanni geggeeffamu hin jiru. Filmaata addunyaan beekomtii kan nuufi dhabdeedha. Filmaata kana dhaabbota Oromoo ka dhiibamanii godhan ka godhe finxaalleeyyii warra Habashaa kana jechuudha. Sababni isaa namichi maraataan nugusa ta'uudha barbaada. Nugusa ta'uudhaaf warri Habashaa warri Ortodoksii hayyama nugusummaa kan nuufi qaban. Warri Ortodoksii irraa nagasa hayyama nugusummaa argachuudhaaf paartiilee Oromoo tana filmaata keessaa baasuu qaba. Amantii Islaamaa tana xiqqeessuudha qaba. Akka kun amma irra guyyaa irraa agarretti. Kun cufti maal si garsiisa? Waan mootummaan maraataa godhaa jiru. Kana ka godhaa jiru warra akka Daani'el Kibrat, warra akka namicha Gimboot Saban kana Birhaanuu Naggaa iffiin xaloo yoo ta'u warra Habashaa ka ala jiru kana jechuudha. Sirna durni deebifatanii hin deebifatan. Sababni isaa sabaa sablammoonni bakka kalee isaan jiran. Addunyaa addaa keessa jirra jaarraa 21ffaa 16ffaa keessa hin jirru. Guyyaa tokkoof ni gammadan guyyaa tokkoof lamaaf ni gammadan ta'a. Garuu kun gatiidha isaan kafalchiisa jechuudha. Tanaaf wanni garii yoo akkasin laalle filmaanni inumaa amma duraatiitu filmaata fakkaachaa ture kan mormaa turre sanii filmaata fakkaachaa ture. Oromiyaa keessatti bara waggaa filattu amma biyya tana paartii lamaaf filatama. Democrat Republic bara Clinton irraa hin filachaa ture jechuudha. Namni dirqiin gabbay filadhu naan jiru jiru filmaanni ka jiru qofa naa himan. Eenyu kan filadhus namni natti himu. Bakka filmaataallee hoggaan dhaqu kaarduma sannaa kan malee abalu filadhu naan hin jedhan. Kun waan kiyya is a personal thing waan dhuunfaa nama na baasa jedhanaaf filata. Biyya gandarra deemanii yoo gabbaatee biltsiginnaan filanne sukaraa fi zayitiin argattu. Militarii uummata keessa bobbaasanii ijoollee ama 15 lakkiisin ama 18 kaardii filannoo fudhadhaa jedhan. Oromiyaa keessatti ati filattu hin jirre Izeemaa filatta Gimboot Saban filatta eenyu biltsiginnaa filatta moo Baaladaraasi Oromoon eenyu filata filmaata maal qaba Oromoon so Oromoodhaaf filmaanni hin jiru filmaanni tokko hin jiru filmaata ka gaggeeffachaa jiru leelliftoota warra nafxanyoota sirna nafxanyaati sirni nafxanyaa kun sirna isaanii ka dur deebisuudhaaf kana godhaa jiran jechuudha so ummata Oromoo dirqii filachiisuu danda'an gabbaa janiin afaan qawwee jala jiru ummanni keenya kamana hidhaa qofa keessa jiru qofaame hidhaa jiru sabni Oromoo akka sabaa biyya san keessa hidhaadha jira so anytime qawweedhaan gabbaa filadhaa jechuu ni danda'ani wanni filannoo already filanne fixanne je Birhaanuu Naggaatis maraataan kiiloo 4tis already think business is over. Gaariidha. Haalli isaan ammattiin deemaa jiran kan addunyaan irratti baraa jira akka dubbichi soba ta'ee fake election itti fakkeessuudhaaf akka isaanii filmaata kana geggeessaa jiranii itti fufna jedhanii xiiqiidhaan itti fufaa jiranii hubatamaa jira addunyaan bareeraa meediyaan garagaraallee kana gabaasaa jira. Waa'ee shororkeessummaa kana hojiidhuma wayyaaneen illee dur yeroo biyya bulchaa turte boombii ofirratti dhoofte adda bilisummaa Oromooti jettee maqaa balleessaa turte akkasuma wannoota hojjeta kana warra jaarmiyaa tikaa yookiin warra intelligence departmentii hojjeta boombii dhoosanitti namoota sabboontota funaananii hidhuudha. Ammallee waan akkasii kana gochuu ni danda'u jettee shakkitaa? Jarattiin kun amma dura maal godhuu kan beektaa waraanni bilisummaa Oromoo babal'ate Oromiyaa keessa. Harargee keessatti ummata wali qabanii boombii irra darbanii waraana bilisummaa Oromooti godhee jechuun social mediaatu saaxile jechuudha. Akkuma bara baddannoo san godhuuf ka'an jechuudha. Warri alaatilleen baran akka isaan kana godhan 100%. Namichi maraataan ni godha. Keemikaala facaasanii ummata fixanii isaanii godhe ni jedhan. Kun garuu qabsootaniif boodanii deebisaa not at all. Qabsoo saba tokko deebisuun hin dandeemu. Ka garuu ajaa'iba ta'e Gimboot Sabaniitu arra waraana bilisummaa Oromooti irratti shiftaadha shoorar keessaadha jedhee labsii baasa what the shame. Barri ni jijjiirama. Kun cufti it is matter of time. Waraanni bilisummaa Oromoo shoorar keessaas tahee hin beeku. Namichi maraataa magaalaa tanatti shoorar keessaan nu himalee warra kaanii miti jedhe. Afaan akkas jedhan arra deebi'ee waraana bilisummaa Oromoo shoorar keessa jedhe waan tokko ifboo deebi'ee kan
guyyaa dura waan kana dhiheessan waraana bilisummaa Oromoo jechuu sodaatan shaneen eenyu nuti kaniin beeku shaneen qaama hoggansa ABO koree hujii gaggeessitu guyyaa warra hujii hojjetudha kaniin an keessa ture jechuudha karaa kaanii shanacha Oromooti sirna gadaa keessa jira jarri kun amma shanee kana jibbisiisanii aadaa Oromoottis dhufuu deeman eenyummaa Oromoo dhufuu deemanii beeki okay dhumarratti gaa shanee ja'anii maaliif rispoond godhama shanee sanaa barbaaddatanii amma dheengadda shanee jechuun maal jechuu jennaan waraana bilisummaa Oromoo yoo jenne khabajaa guddaa arkatu maal waraanni bilisummaa Oromoo is already popular in our heart in our land ummata keenya keessatti jechuudha kanaaf ibsa ja'an waraana bilisummaa Oromootiitu shorar keessa ja'anii miti waraanni bilisummaa Oromoo waraana Oromiyaati waraana ittisa Oromiyaati ka ummata Oromoo tiisuuf ta'u ka nama dhagahamuu qabu garuu warroonni Tigraay gaafa ilmaan Tigraay wajji dhaabbatan poolisiin Amaaraa gaafa Amaaraa wajji dhaabbatu poolisiin Affaar gaafa Affaarii wajji dhaabbatu ka Soomaalii gaafa Soomaalii wajji dhaabbatu ka Oromoodhaa obboleeyyan isaa fixaa jira jechuudha wanni kanarra garaa nama gubu hin jiru wanni kanarra nama dhagahamuus hin jiru so waraanni terroristiin isaanuma ittillee rakkachuun nurra hin jiraatu amma nuti halee projektii tokko waan ni godhaa turre akka waboo global tax force'itti nutis waboodha kaja'u anis waboodha dhalli Oromoo tokko waboodha waboo irratti lolli labsame saba Oromoo irra labsame kun saba Oromootiin itti eliminate godhuudha hayyoota Oromootiin balleessu barattoota Oromootiin fixuudha toftaa ajjecha Oromoo lafa kaayyatanii maqaa waraana bilisummaa Oromootiin uummata irra lola badan jechuudha so uummanni Oromoo cufti bakka jiru anis waboodha je'ee ijoollee tana cinaa dhaabbachuutu irra jiraata solidarity garsiisuutu irra jiraata dur biyya mootummaan Ingilizii bara hindii koloneeffatee bulchaa ture waraana 60,000 nama miliyoona 700 bulchaa ture uummanni sun dammaqeen ijaaramni ture waan ta'eef itti siqaa jirra jechuudha gaafa uummanni dammaqaa dhufu isa kana kan isaan sodaatan amma uummanni keenya obbareeraa jaarmiyaa qabaa seenaasaa vaaliyuusaa yookiin duudhaasaa eeggataa jira qabsoo isaallee jabeeffataa itti siqaa jira jechuudha dhawataan dhufa qabsoon bilisummaa halkan tokkotti akka galaanaa cabsateerra dhangala'aatu hin ta'in dhalootaan itti ijaaramaa itti jabaataa dhufa jechuudha akkuma hindii sana gaafa hindiin uummanni hindii dammaqee of baru Ingiliziin ofii isheen sodaattee humna ishee keessaa funaannattee galte warri hindii utuu rasaasa tokko dhukaasin bilisummaa isaanii gonfatan jechuudha qabsoon bilisummaa kun akka kana wal hubachiisaa deemuu haamilee walii gochuudhaaf beekumsa walii kennuudhaaf sagantaa kana kan qopheessine akkuma kana adde Saamiyaan illee isa keessatti hirmaachaa jirtu kana waliin mari'achuudhaaf sagantaa kana irratti isaaniin ishee dhiyeesse jechuudha marii keenyatti fufnee yeroo ammaa kana jaarmiyaaleen Oromoo dhiyoo kana nama tokko wajjin akkasuma marii goone sagalee 27 qabna turre paarlamaa mootummaa ce'umsaa keessaa jaarmiyaaleen Oromoo walii galuu dadhabnee addi bilisummaa Oromoo nama barcuma 12 qofaasaa falmaa ture jedha. Akkamiin jaarmiyaan Oromoo amma jiran kun maqaa Oromoon ijaaramanii jiran gara tokkootti luucca'uu danda'u akkamitti wal amansiisuu dandeenya garaa bal'annee maaliif akkuma sila jedhe baasketii tokko keessa irra jaarmiyaa kam keessa jiraadhu nama 5 nama 1 nama 10 nama 100 nama miliyoonaan yoo deemnellee maqaa Oromoo qabattee deemta taanaan we are in the same basket kan akkam goonee itichuu dandeenya mee yaadan wal amansiisuu fi wal amansiisuu dhabaa miti wanni itti wal amansiifnu hin jiru gaafii ummataati sabaatu irratti lolli labsamee jira saba keenya badaa jira fiinxaalleeyyootti warra sirna durii kun wallagga ama Oromoon gadhiiftee deemuu qabdi lafti isaanii Boorana qofaa Arsii fi Baalellee maqaa tokko kannaniif dhiyootan lafa Amaaraati jedhanii Finfinneen bararaadhaa jedhan walli Gondariif Goojjamirraa bararanii dhufanchi qubatanii seeqa xayyaaraanii odoo haalli kun gaggeeffamaa jiru adda ta'anii wallaaluunuu qaaniidha maaliif tokko ka duraa chaayennaan harreen gurri tokko jedhan harree tan hoggaa dhooyitu cufti gurra ol qaba
namni Oromoo tokko dhaawame akka Oromoon cufti dhaawame ilaalamuu qaba. Jaarmayni Oromoo tokko aggaamii diinaa keessee cufaatii seena tara taraadha nyaata malee. Kanaaf akkaan intala Oromootti haal duree tokko malee walitti dhufanii ummata Oromoo akkamitti dandamna jedhanii yoo waliifillee galuu baatan yaada siyaasaati irratti saba kana baraaruu irra walii galuudha qaban jechuudha. Yeruma hunda si waan ni godha beektaa tokko taanee maal jennee tokko taan garaagarummaan faaya. Garaagarummaa Oromiyaa walaboomte keessatti dhaaba siyaasaa tokko qofa ka biyya geggeessu arguun barbaadu'an. Dhaabni 3 fi 4 ka guddina biyyaatti dorgomu jiraachuu qaba. Karaa nagayaatiin healthy way. Akkuma biyya tanaa kanaan godhe jeessaniin ka wal dorgomu jiraachuu qaba. San itti dhufna garuu amma maaltu adda kaa'e an hoggaa garii ilaaleen institushiniin Oromoo 40 meeqa faadha jedhan. Maqaan jirra moo mataan jirra kunuu gaafiidha. Yoo mataan jiraanne walitti dhufanii mataa walitti qabuudha. Yoo maqaan jiraanne immoo maqaan san dhaabbachuutu irra jiraata. Uummanni afaan faajjaa'uun irra jiraatu. Uummata Oromootiif ammoo waan tokkoon jedha. Namni jaarmee amma sagmee institushinii jalan deemne yeroo hunda galman gahu. Nama dhuunfaa jala fiidoo ta'e boolla seenta. Fakkeenya gaariidha. An dhugaan siin jaa annumaan jaa waan hin jiru. Maaliif nu cufti Oromoodha waan badii dhenne agarree tokko akka badii fudhanne irraa sirraa nurra jira. Nama tokko akka hogganaatti Jawaar jala fiigaa ture yuuziin. Arra Jawaar harka diinaa seene. Eessa jira kakalee Jawaar jala fiigaa bee. Waan Jawaaritti amanu san fuudhee fiiguu ni danda'e hin dandeenye. Maaliif jaarmee waan hin ta'iniif. Jaarmeen istiraakcharii mataasaa qaba. Tokko yoo qabame hankaa yoo inni deema caasaa dheechu sansalata. Tanaaf jaarmee amma sakamuu beekuutu irra jiraatu Oromoon. Kophaa fiiguun hooyi jechuun gatii tokko hin qabu. Jaarmee anaa hidhamnu. Agee jaarmeetiin haa deemnu. Waltaanuu waldinus achi keessatti haa wal morminu. Haa waan feene wal goonu. Garuu uummata Oromootiif haa dhaabbannu. Gaarii galatoomii dargaggoofoo maal dhaamta? Dargaggoo amma karaan itti cufameera. Hiriira ba'anii akka durii dhagaa darbatanii yookiin immoo falmatanii akka yaada sagalee isaa hin dhageessisneef deebiin isaanii rasaasa ta'eera. Magaalaa hedduu keessatti ajjeefamuu jalqabanii erga 2018. Yeroo ammaa kana maal gochuu qaban? Namni waan hin godha jee waan godhuu hin dhabu. Namni mana hidhaa keessa taa'ee waa godhuu danda'a. Seenaa hedduu kitaaban hedduudha agarre. Ilmi nama wahiin godha jennaan wanni godhu jiru haga kun jirutti haga kun opidiyoo ta'initti sammuu opidiyoo qofaa waa godhuu hin dandeenyu. Sammuu sabboonota sammuu qeeroo qarree guyyaarraa waa jaaruu danda'a. Mana hidhaati halkuu gabbaatee rashanamuurra dirree baatee mirga kee falmattee wareegamte addunyaa si arga. Ka mana hidhaati gabbaasan rashanaa jiran kan addunyaan hin agartu. Nuutu daataa isaanii gurrachaa jira malee. Sagalee ummata keetii gabbaatee du'uun lubbuun qeeroo arraa lubbuu qeeroo 2016 15 18 saniin caaltu. Qeeroon qeeroodha. Cufti isaanii ollee teenya keessa jiran. Qeeroo Oromoo hoggaa gabbee hiraanni isaa rasaasa. Faannoo Amaaraa hoggaa gabbee galanni isaa miliyoona 30 agarree jechuudha. Qeeroon Oromoo dhiiga isaa ganneqee masaraa mootummaa ummata fidee gantoota fidee arra du'aaf saaxilame. Istiin ammallee waa godhuu hin danda'u jee taa'uun irra hin jiraatu. Dheengadda waan tokkoon arkee laalaa ture. Taayye danda'a jedhan kana ijoollee walii qabee leenjisaa ture basaasummaa jedhan. Eenyu basaasu? Eenyu basaasta? Oromiyaa fuutee nafxanyaa dhaalchisuudhaa fi basaasa taata. Obboleeyyan kee mana hidhaati gabbaaftee rashanuuf basaasa taata. Waraana bilisummaa Oromoo asiin dabreettee garsiisuuf basaasa taata. Oromoon harka isaatiin keessaafuu qeeroon harka isaatiin akka suusaayidiif hin gooniin barbaada. Seenaa quba if nyaachuuf jiraatta. Wanni arra opiidiyoon deemtuun biltsiginnaan deemtuudhaan badhaadhin efiin jedhin badhaadhin hin jiru seera waan irra biltsiginnaatu jira. Ummata jecha Oromootti qaanfatu ka biltsiginnaa efiin jiru opiidiyoo kalee isaatiif meeshaa ta'uun kasanii gad nama tuffachiisu hin jiru. Kanaaf qeeroon neetworkii isaa tolfatee namni bakka ciisettu waa godhuu danda'a bakka dhaabbatu dhiisi. Rasaasni ni fiduuti ilmaan Falastiin qabsoo isaaniitirraa if boodan deebifne. Falastiin bilisoomte hin bilisoomne garuu kabajaa eenyummaa sammuu isaanii keessa qaban. An Falastiin ije onnee guutuudha qabee jechuudha.
minama kabajaan jiraachuu waan qabuuf falmachuutu irra jiraata rasaasaa miti taankii waa bobbaasanii okay joollee Tigraay ni agartan isaan admaayir godhuu hodoon ta'in diinni kee bakka itti jabaatis jabina isaa fudhattee akkamittiin jabaadheette diina kee yeroo hunda dhagaatti darbuudhaa miti. Joolleen Tigraay gaafa hogganoonni isaanii rasaasaan adda adda dhawaman maasiidhaan qabsoo hidhannoo seenan jechuudha. Fuula isaanii dura du'an jechuudha. Arrat qeeroon Oromoo hogganni isaanii under house arrest tahee hogganni isaanii mana hidhaa Qilinxoo fi Qaallitti keessa gidiraa arkeeti taa'ee nyaachaa jira jechuudha. Hogganoonni kun akka nama tokkootti jireenya ajaa'ibaa jiraachuu danda'u. Amma lammii beenyaa namaan itti siqee beeku. Nama Noorwee irraa gade barumsa isaa dhiisee Noorwee jiraatti jireenya akkam jiraata. Johaar Mahammad as nu biraa deeme jireenya akkam jiraatu as jiraate. Garuu ummata kanaaf ji'eeti. Qeeroon arra horiidhaan hadaamatti leenjifamaa jirtu maaltu godhameef? Siidaa yaadannoo qeeroo ijaarame. Qeeroof hujiin bahe. Qeeroof special educationiin baname. Daandii Oromoon irra bobbaatee galtuu tolfame. Kanaaf odoon beeyne gumaata diinaan ta'inaa gumaata nafxanyaan ta'inaa hin jaanii dhidhiitadha namni jiru waa hedduu godhuu danda'a. Galatoomi dargaggoo dhageessaniittu qarreef qeerroo dhageessaniittu dhaamsa adde saamiyaadha. Hundumti keenya itti gaafatama seenaa qabna warri ala jirrus warri keessa jirrus itti gaafatama seenaa qabna kana wal yaadachiisaa deemuun gaariidha. Mootummaa sanaafoo maal dhaamta? Haala amma jiru kana jijjiiree gaaffii Oromoo fudhatee gara barcumaatti deebi'ee karaa nagaatiin rakkoo amma jiru kana furuudha. Gaaffii Oromoo namni siin deebisu. Siitu deeffata gaaffii ta'e. Kadhaadhaan hin deebisu gaaffiin Oromoodha. Ganna sadeen dabre kana keessa agarte. Afaan Oromoo afaan federaalaan godhini akkanuma yeroo bitadhu haga nugusa si goonuu jedhaniin jarri isaanii. Irreessi Finfinnee irra dhoorkame fakkii ta'uudha qaba. Irreecha dhibbarraa dhibbayyoo dhaamne uummanni nurra fincilaa garuu lakkoo isa hanga tokko nu hayyamaa jedhaniiti warra Amaaraa hayyamsiifatan. Biyya teet irratti lafa teet irratti jechuudha. Kanaaf gaafiin kee ati namaan naa kan jettuu miti. Sadaqaadhaa miti gaafiin Oromoo. Gaafiin Oromoo dhiiga Oromootiin deebi'a. Murannoo fi kutannoo Oromoon qabuun deebi'a. Qabsoo Oromoon godhuun deebi'a. Mootummaan kun nama fixaa jira. Voluntarily resign godhuudha qaba. Dandeettii hin qabu. Dandeettii biyyaan bulchuu hin qabu. Durriyyee biyya bulchuu jira. Akka amma biyya keessa jirru tanatti warrootan Oromiyaadha bulchina jedhan kun immediate resign goosisan sila asitti. Taayyee danda'a guyyaa tokko angoorran taa'u sila biyya tana ta'e. Disipiliina hin qabu. Kabajaa ummata hin qabu. Arraba social media irra saba arrabsa kana biyya bulchaa. Ulaagaa biyya bulchuu hin qaban. Ulaagaa biyya bulchuu haa qabu. Kabajaa ummataa qabu. Gooticha waraana bilisummaa Oromooti. Maaliif hin jee kana waan inni godhaa jiru laallee agarra jechuudha. Waan inni hojjechaa jiru agarra jechuudha. Kanaaf mootummaan kun hundeedhaan buqqa'uu qaba. Sirni nafxanyaa hundeedhaan jijjiiramuu qaba. Nagee biyya saniitiif jedhamee jechuudha. Wanni gorsanii jiru kana darbuu malee. Gaarii. Rizaayinii illee yoo gochuudhaaf fedha qabaatan karaan itti rizaayinii godhanii amma rakkoo fida. Jechuun kiyya utuu nama bilchaataa ta'ee bulchaani biyyaa yeroo garagaraatti haasaa sanan hordofa. Muummichi ministeeraa isa tokkoon baandaa jechaa isa tokkoon gantuu jechaa isa tokkoon akkas jecha uummata biyya tokko bulchuun hin danda'amu. Hundumaa warra kaayyoo garagaraa qabatee socho'u kan maali gaaffiin keessan kottaa jedhaniiti silaa walitti fidanii biyyi sun kan hundumaati. Wal haa mormu malee Oromoonis Amaarris Affaar Somaaleen hundinuu Tigree dabalatee biyyi sun kan hundaati jechuudha. Wannoodhuma qabna proportionii mataa keenyaa qabna lakkoofsaan isa ta'uu bal'ina lafaatiin. Garuu hundumtu recognized ta'ee barcuma tokko irratti dubbii hiikuudhaaf akkanatti mul'atutti amma yeroon isaa gabaabbate natti fakkaata. Gara boodatti hin deebineerra geenyeerra. Garuu violence outright violence akka hin uumamneef akkamittiin jijjiiruu dandeenya mootummaa biyya sanaa. Sangoodhu laal jechoota maatiitti kan inni gaafachuudhaaf maal feeta maaltu irra teechuudhaaf kun jiraachuudha qaba.
Maatiyos beeku yoon barbaade hiriyoota kee kasii hojii ooluun laaluun irra jiraata. Advaayizaroonni isaa eenyu laalus irra jiraata. Namichi kun sammuutti waa godhuun hin qabu. Baandaa hoggaa jiru isa caala baandaan ni jira. Ka'ama 13tti TPLF ergamaa ture isa jechuudha. Bitamaa hoggaa jiru isa caala bitamaa ni jira. Bara kana maaltu jira seeta bara haati ilmoo akkatti daan barsiiftuu jedhan. Bara baandaan siin jettu. Bara gantuu siin jettu keessa waan dhufneef ajaa'iba sittiin ta'u. Karaan itti godhan ni jiraata. Tokko warri kasaa kun nagayaanis gadin dhiisan, fedhiinis gadin dhiisan. Akka Qaddaafi gad dhiisan. Qabsoon ummataa ummanni hanga tokko saayilantii ta'a. Boru dabra je'ee gaafa balaqee bakki itti dhaabdu hin jiru. So isa hireen isa eeggattu hiruma Saddaamii fi Qaddaafiiti. Kanatti immoo ka isa oofu jiru warra Amaaraaf illee yaadaan jirre. Amaarri akka ummata rakkoon qabu'an. Amaarri Oromiyaa keessa guutuudha. Ummata Amaaraa ka Oromiyaa keessa jiruufillee hiree ummata kana boru itti jiraatu yaaduu hin dandahin. Ummata nagee biyya sanii waliigala yaaduu hin dandahin. Leelliftoota sirna nafxanyaa kaala Amaara maannim izzi midirlaa ayinoorim warra jiru warra kanaatu ibiddatti isa oofu jira jechuudha. So dhumtisaa balaadha taakasaa. Yaa hordoftoota keenyaa mootummaan illee namooti mootummaa illee yoo sagantaa kana hordoftanii akkasiin hubattan barbaannuuf ammallee dhaamna nuti waan beennu akka nama social science akka adeemsa hawaasaa nama hordofuu yookaan social movement yookiin immoo sochii hawaasaa akka nama hordofuutti rakkoo jiru rakkoon kun garamitti adeema gara lola gidduu wal gidduu yookiin civil war itti adeema moo gara waan gaariitti adeema moo gara waan hamaa dudduuba jira isa jedhu kana qorannee wal hubachiisuun gaarii waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa akkan yaadutti waan sa'aatii 11 irra jiru 11 hour irra waan jiru natti fakkaata carraan hundumtuu irraa cufamaa jira. Biyya keessatti sochiin karaa humna waraanaa irratti jajjabaataa jira. Kan immoo isaanis intelligensiin isaanis qoratee waan yeroo garagaraatti gabaasaa mootummaa bulchitoota mootummaan ga'u natti fakkaata. Inni uummata arrabsanii namni bulchaan biyyaa hogganaan jaarmiyaalee biyya bulchuu uummatatti bahee uummata maqaa garagaraatti kennanii uummata arrabsuun kun isiniif salphinaa isiniinis mootummaa keessan kabajaa dhorka malee waan kabajaa dabaluuf hin qabu kanarratti isinillee wal adabuu qabdan natti fakkaata. Akkuma jennee qabsoon bilisummaa yookiin qabsoon hawaasaa sirna irratti kan xiyyeeffatedha uummata irratti kan xiyyeeffate miti kana wal yaadachiisaa deemuun gaariidha yoo kanan dhageessu ta'e warra filmaata keessaa dhiibdanii baaftan yookiin jaarmiyaa biiroo waajjira irratti cufta waajjira isaanii banaa warra hidhaa jiran hidhaa irraa hiikaa barcuma naannoo tokkotti naannaa taa'aa haasaa waliin haasa'u waliin mari'achuu qofa kan dubbii hiiku kana isinii dhaamna utuu isinitti hin dhiin yeroodhaan tattaafadhaa innaa dhumarratti adde saamiyaa dhaamsa uummata Oromoo walumaa galaaf namoota sagantaa kana hordofaniif gabaabsitee yoo dhaamsa qabaatte dhaamsa. Kan inni jedhu waan ammoo warri sirna leelliftoota nafxanyaa oofaa jiran kun jechoota isaan request godhanii guutamaafii jiru. Tokko Haacaaluun haanuu du'uu jedhan ni ajjeefameef nuti garuu onnee teenya keessa jiran duune nu biratti onnee teenya keessa gatii jiruuf. Johaar haanuu hidhamuu jedhan ni hidhameef. Waraanni bilisummaa Oromoo OLF shorar keessaa ta'uu jedhan ni ta'eef. Amma warri isaat Daawit Ibsaa haanuu hidhamuu jechaa jiran. Daawit Ibsaa nama du'an sodaanne, nama hidhaan sodaanne, seenaa inni keessa deemeetu mirkaneessa jechuudha. Kanaaf warri nafxanyaa wanni wallaalan Daawit hidhamus, Daawit wareegamus, Daawit miliyoonni tokko akka jiru irraanfatan jechuudha. So kanaaf qabsoon saba Oromoodhaa Daawit hidhamee qofa irratti hin jirtu. Qabsoo bifa adda addaatiin gaggeeffamaa jira. Kakaani uummanni Oromoodhaa kaniin joon labsii shorar keessummaa isaan oofan kun labsiin kun waraana bilisummaa Oromoo qofa odoo hin taane saba Oromoo rabbaname. Hayyuu Oromootiin adabuu ajjeesuu, barattoota Oromootiin ajjeesuu, barattoota parsantii 70 lafa Amaaraa ergina jedhanii rashansiisuu, parsantii 25 Tigraay ergina jedhanii rashansiisuu, dhala Oromoo balleessuudha. Tanaafuu kaniin jedhu anis waboodha jecha jedhu
kana qabadhaa nu hundi waboodha fayyaa taha. Galatoomii Adde Saamiyaa galatoomaa hordoftoota keenyaa sagantaa kana waan hordoftaniif ammallee inni uummata Oromootti maqaa garaagaraa baasanii qeesii ajjeesanii waan akkasii jedhanii fake news sanyii barattoota Dambidolloo Yuunivarsiitii Dambidollootti barattoonni keenya ukkaanfamedhanii waan hin jirre addunyaa irratti tolchanii ittiin kampeenii gochaa turanii akka itti maqaa balleessanii uummata nagaa jaallatu waan tokko fudhatama argachuudhaaf waan kana irratti hojjechaa akka turan hundumti keessan quba qabdu. Kanammoo warri meediyaa garaagaraa irratti hojjettanii warri akka keenya carraasaa qabdan uummata keenya uummata addunyaa dhageessisuun waan sobaan uummata Oromoo maqaa balleessan uummata nagaa jaallatu waan sobaan maqaa balleessan kana irraa qulqulleessuu qabna jechuudha. Maqaa shororkeessummaa uummata Oromoo irratti labsame kanas boritti qaanoftuu kanaaf dafaa kaasaa seera keessa waan hin jirre seeratti tolchitanii ittiin uummata nagaa dhorkuun barbaachisaa natti fakkaatu. Kanaaf sagantaan keenya har'aasuma irratti raawwata. Sagantaa itti aanuun haga walitti deebinutti nagaan nuu tura. Galatoomaa.